السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هركف منك بجمتوتا دعوتوتا عشان دك درتو بجرتني جواتني جرا الحمد لله. قالت ربي إجا أراكم أرجع جرتان كان هل كان كيسا ساعتي لما في دقيقة قدامي ترى برا إجلي إجا فيديو إسني هجتا جرا يشودا أكو مرجع جرتان كان مشا أوبولين كنا نما لما سني كبني رفني هل كان فيديو هجتو بسبب كان تأي جوجا قطو كان نما برافع أولي هذا وتي أرى مو مش ينكوني يروى ما كان مكينان تكو يروتو كتب كاليدا سبب مكينان دفي مقالة جروف يشودا جروف دركما هل كان ساعتي كان هجتو دركما تيرجمي أكو مثلا أنا بتشامتي ندوبا نمني تكاتي غرنا ما كودا أفريتو ندوبا جري يشودا كان هجتون هجتوني أسجران هندي سانيتو ورون أقوم كان حالا كان أنجيت أني سدركا كان أنجاني في أكو مثلا نموتو جلكا برا فينيشينغ راجل كبي هاجا sadarkaa kanatti namoonni hojjetan hedduun isaanii amma duuba kiyya jiru jechuudha. Kana bichaa miti namoonni nurraa fuudhan illee maatii isaanii keessaa bakka bu'uudhaan namni obboleessa ishee dhufee as nu bira jira jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya warroonni chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun gara chaanaalii keenyatti kootta. Warroonni immoo maamila keenya taatan immoo hiriyoota keessaniif sheer godhaati. Hiriyoota keessan bira viidiyoon kun akka ga'u godha. namoonni hedduu namoonni meeshaa kana hin xalabatanii mootu meeshaa kana akka xalabatan yaani sheer godhaa fi hunda biraan hiriyoota keetanii fi obboleeyyan keessan maatii keessan hunda bira gahaa isiniin jedha. Egaa ammaan baay'ee hin dheeressu yoo naaseen hin seenu jedhaa jira. Kaameraa gara duubatti dhiyeessaa jira silkiin bilbilamee jira. Baay'ee kottu koseen. Egaa eeshi sagaleen seen. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa namni keenya yeroo baay'ee xiqqoo kaameraa kana ni sodaatan jechuudha. Namoonni batalee mi'a fakkeenyaaf inni waxxaatidha nama yeroo baay'ee miidiyaa fayyadamu YouTube ilaalu TikTok ilaalu haa ta'uti garuu viidiyoo keessa seenanii haala kanaan haasa'anii yaada addaa sheer godhuuf xiqqoo yani hin fedhan jechuudha. Egaa differenti kana rabbi isin yaa kennuun jedhama jedhamee akka kiyya kanatti egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa ammaan meeshaan obboleettii teenya jalqaba irratti misraa asiin doolaamni isin argaa jirtan kun doolaamni akkanaan bareedee haala kanaan ifaa jiru kun mastawaatii fakkaatee asiin haala kanaan asilleen immoo akkuma argaa jirtan kana haala kanaan meelaa laamee iddoo seenan hin bareedu nin bareeda atillee iddoo kana dhuftee nama itti fayyadama irraa haara itti galfatu fi itti gammadu rabbi haa taasisu jechuun barbaada. Obboleettiin teenya misraan kana xalabatte ammallee itti aansuudhaan immoo doolaaba meetira tokko seentimeetira 80 qabdi jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana lafti illee harkanii yoo isinitti mul'atu baate dhiifama isiniin jecha baneen isin agarsiisna jechuudha. Asitti koonfortiiwwan adda addaa dilipsii wantoota gurguddaa ta'e iddoo kana yoo kaa'atte isa xiqqishoo immoo kophaa ofii seenummootu haala kanaan iddoo kana bakka kaa'attu asii fi iddoo kanaan qabdi jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana taasisuudhaan immoo ammallee immoo doolaamni ishee asiin madardara qaba. Asiin immoo bakka uffata itti fannifatan qaba jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya haala kanaan gaafa dadhabdan haala kanaan keessa seenuu dandeessan jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya haala kanaan hojjannee fi jirra jechuudha. Obboleettii keenya misraadha. Obboleeyyan baay'ee viidiyoo kana kan amma isin hojjetaa jirru kun manuma tokko gala jechuun ni danda'a. Sababni isallee maali? Obboleeyyan lamaan jechuudha. Isarraa osoo ibsan godhe obboleessi keenya ni barbaada ture. Itti aansuudhaan ammallee obboleeyyan keenya obboleettiin teenya raadiyaan immootu laa obboleettiin teenya misraan itti aansuudhaan Arbiyaan majlisii meetira 8 qabii isallee isin agarsiisa. Dursa garuu meeshaalee mukaa geessu barbaada waan ta'eef biffee koornarii qabdi jechuudha. Kaameraamaaniin keenya na wajjin siwara. Akkuma san immoo namoonni birallee namni kaameraamaanii tokko bichaa miti harkaan qabu namoonni adduma leeyitii qabatanii yookiin immoo ifa na jalaan deemanii akka wanni kun sirriitti mul'atu falkaneen ampuulii nutti ibsanii ittiin hojjannu jira jechuudha. Asiin agartanii. Dengada koornarii biffee koornarii kanarratti ibsanii isin godhee jira jechuudha. Biffee koornarii kanarratti jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya duuba san dhaabatanii riimootiin akka nama banamutti yeroo sosochoosantu ture. Inni sun kijiba yookiin immoo fakkeessaaf nama dogoggorsuuf haala san gochaa turan jechuudha. Haala kanaan biffee koornarii ishee obboleettii teenya immoo raadiyaadhaaf hojjannee fi jira jechuudha. Raadiyaas tahee misraa ijoollee meeshaa nurraa xalabatanii fi warroonni xaarattanii biyya alaa teettanii qabeenya adda addaa biyya keessan keessattii fi maatii keessan biratti godhattan hundi keessanuu nama galtanii ijoollee keessaniif abbaa manaa keessaniif akkuma san immoo haadhaaf abbaa keessan wajjin itti fayyadamtan rabbiin isin haa taasisu jechuudhaan maqaa chaanaalii bichaa osoo hin ta'in maqaa ilmee musliimaa nama
biyya keessa jirtuu fi yaani ilmaan nama xaaratu biyya bahe hunda hawwii kanaan isinii qaba jechuu dabarfachuu barbaada. Obboleessi keenya kan amma as jiru kun jechuudha. Amma isin barbaadaniire ofi nama siifne. Hedduun toleeraa galatooma. Hayyee. Eeshee. Jaalannee irreenneef. Hayyee meeshaa keessanillee jaalannee jirra isinillee jaalannee jirra jaalannee isinitti dhufne hedduu nu galatooma jechuudhaan sagalee nu kaa'anii jiru jechuudha. Baay'ee viikii kaameraa seenuu hin barbaanne baay'ee isaan dirqisiisuu hin barbaannu ammallee obboleettiin teenya raadiyaan asumaaniin gurguraa deema laftillee halkanii isinitti mul'atu baatus dhiifama jedhee irra deebi'ee dhiifama isiniin jechuu barbaada. Obboleettiin teenya raadiyaan haala kanaan direesingii baay'ee bareedu taatee haala kanaan hojjenneefi jira jechuudha. Maashaallah hedduu bareeddi. Asiin raadiyaan gaafa dadhabdee alaa dhuftu haala kanaan yookiin immoo yeroo manaa baatu hedduu haala kanaan direesingii isii banattee kosmoosii meeshaalee adda addaa haala kanaan as keessa fudhattee as keessa jiru kan jedhu as keessa haala kanaan fudhattee kamaa gamana kan immoo meeshaalee tokko tokko kaayachuudhaan itti fayyadama jechuudha. Fayyadamni direesingii kana akkana fakkaata. Hedduu bareedi jechuudha. Dhugaa dubbachuun taanaan mi'a namatti tola ilaalame. As keessatti yoo ilaaltan ofumaa keessaniif ofitti gammaddan jechuudha. Maashaallah aleek. Argitanii ani hojii ofii kiyyaafu baay'een ofitti gammada yoo keessatti fargu egaa xumuraan deema kabajamtoota daawwattoota keenya asumaan ammallee argaa nafareen yookiin immoo argaa meetir kaamsaa isa firaasha wajjin haala kanaan akkaatama suurarra jiruun hunda isaa kooppii goonee ampuulii kanallee ampuulii tokkoffaa ta'e haala kanaan binnee fi itti gashinee fi jira jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya nama galee ammallee itti fayyadamu rabbisi haa taasisu jechuudhaan hundi keessanuu komentii barreessaaf jechuudha. Asitti immootu alga mawraja yookiin immootu maal jedhama inni kun afaan oromootiin kana kun haala kanaan hojjennee fi jira jechuudha kabajamtoota seenaa iddoo kana keessatti waan biraa asitti illee mootu fooxawwan adda addaa waan barbaade godhuu dandeessi jechuudha. Kana bichaa miti inni kun asii ka'ee deebi'uu danda'a jechuudha. Addatti girgii qabaasii duuba kanaan jechuudha. Haa argitanii kun iddoo birallee taa'uu hin danda'a jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Kun immoo firaasha gold san jedhamu isa meetir kaamsaa ta'ee fi akkuma san double bondididha. Bondidirraa kan hojjetame jechuudha. Haala kanaan hojjennee fi jirra jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya asinillee ammallee ampuuliinis haala kanaan ilaalame hin bareedu. Kanari sadii ibsa amma ifaa kana ifaa adii ifaa jira itti aansuudhaan kana ifaa itti aansuudhaan kana ifaa kana bichaa miti asillee chaarjera achillee immoo chaarjera abbaa manaa isaanii wajjin osoo waliin tamashaameen ibsatanii yookiin immoo chaarjeeffatanii jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Asiin immoo doolaaba ammallee kwalitii ta'e doolaaba Somaalee doolaabanni kun baay'ee nu biratti beekamu yeroo baay'ee namoonni hedduu inni talabatu jechuudha. Iddoon xiqqoo natti immoo hin mijoofne algaa wajjin asiin haala kanaan iddoo uffata itti fannifatan akkuma san iddoo bal'aa ta'ee fi uffata dheerallee yoo ta'e kaa'achuu kan danda'amu jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Haala kanaan hojjennee fi jira jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. As haala kanaan hojjechuu keenya fi ammallee qopheessinee sadarkaa kanaan ga'uu keenyaaf nullee itti gammanna jechuudha egaa kabajamtoota daawwattoota keenya. Kana fakkaataa viidiyoo mootu like godhaa isiniin jedha lafti halkanii dhiifama isiniin jechaa jira. Sababni isallee akkuma beekamu namoota hedduu guyyaallee geeggessaa ollee anis dadhabeera. Obboleessi kiyya mootu meeshaa nurraa fuudhu dhufellee mootu guyyaa guutuu dhaabbataa oolee innis dadhabee jira jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Kana bichaa miti amma immoo itti deebi'uudhaan misraan immootu akkuma dura isin ibsi Arabiyaan Majlisii baala kaartaa kan ta'e ol keensi isaa abbaa soddoma kan ta'e lafarraa haala gaariin qulqullinaan hojjennee fi isheellee immoo haala kanaan qopheessinee fi jirra. Maal ta'a osoo guyyaa qaba osoo guyyaa ta'e jechuun hawwii kooti ture haa ta'uti garuu hanga mul'ate isinitti agarsiisa. Akkuma argaa jirtan kana kun asiin namoota kaameraa seenuu hin barbaanne illee kaameraa hannee seensaa jirra jechuudha. Egaa kana asumaan maaliif akka inni seenu didillee mee mucaan akkana bareedu kuni maaliif akka inni seenu didillee I don't know garuu hin beeku. Ammaan immoo taansadhaan dhugaa dubbachuuf taanaan Arabiyaan Majlisii illee haala kanaan dura gatii salphaadhaan yookiin immoo gatii jiddu galeessan isin hojjetaa turre yeroo ammaa kana xiqqishoo qaala'uudhaan sadarkaan isaa ol ka'ee jira. Osoo haga fedhe deemee nuti abdii hin kutannu namni illee jireenya hin dhiisu sadarkama jiruun akkaatama gabayaa jiruun namni hunduu hojjetataa jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya akkana fakkaata. Egaa wanni hin jedhin yoo jiraate baay'ee
dhiifama isiniin jedha ibsa isinii godhu keessatti yoo dogoggora jiraatellee afuun illaa isiniin jedha inni biraa immoo egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa warroonni meeshaa xalabatanii haga ammaatti nu biraa qabdan meeshaa keessan namoonni cal jettanii achiin baddanii deebitanii waggaa sadiin booda dhuftan jirtu jechuudha so namoonni akkasii sun ofillee hin dagatina nullee hin dagatina haala yeroollee hin dagatina dhugaa dubbachuuf taanaan haaqni keessan birriin tokko nu biratti hafuun hin barbaannu namoonni mootuu haqa keessan nu biraa qabdan dhufaa koottati nurraa fudhadha warroonni isin mufachiiftee jiraate mootu afuun illaa isiniin jenna tarabbiiti egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa maal jechuun barbaade dhuftanii yoo isin argattan malee nuti dhufnee isin argachuu hin dandeenyu nuti dhaabbata chaanaalii kanarra jirra akkuma san immootu adiraashaa qabna guyyaa guyyaarraa miidiyaarra oola jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenyaa isin tun argata malee nuti isin argachuu hin dandeenyu ani haganumaan isiniin jechuu barbaada baay'een isin xidheesse halkaniin isin haasofsiise osoo shaabinaa hin jedhin osoo mootu iraatii isin hin nyaachisin hagan isin haasofsiise ammaan haga ammaatti nawti duruu teessaniif guddaa galatoomaa isin jaalan isin kabanya assalaamu alaykum warahmatullaahi ta'aalaa wa barakaatuh